Ashama harka fuune akkam jirtu hordoftoon keenya kabajamoo kanneen channel Afrikaa Samsiing irratti hordoftan nageenya keenya bakka jirtan hunda teessuuf qaqqabu isiniin jedha. Atole egaa hordoftoon keenya jechuudha barnoota keenya kanarratti walitti deebinee jirra. Barnoota keenya kanarraa keessatti laaptooppii warroonni fayyadamtan jechuudha. Laaptooppii keessan yogguu risiitii gootan yookiin immoo yogguu guutumaan guutuutti qulqulleessan jechuudha. Akkamitti akka isin deebitanii banachuu dandeettan yookiin immoo gaafilee garaagaraa tokko jira jechuudha kan inni isin gaafatu. Gaafilee garaagaraa kan akkamitti akka isin guuttanii deebitanii fayyadamuu banachuu dandeettan isinitti garsaa hamma xumura sagantaa kanaatti daawwachuudhaan nafaana turaa isin jedha. Kanneen gama chaanal Afrikaa Samsiing haaraa chaanal Afrikaa Samsiing akka subscribe gootan isin beeksisa. Akkasuma viidiyoo keenya kan daawwattan like share gochuudhaan hiriyoottan keessan nuuf qaqqabsiisan jedha. Tole egaa hordoftoon keenya jechuudha. Durarratti maal gootu jechuudha laaptooppii keessan akkuma risiit yookiin ammoo risiit gootanii bantaniin jechuudha. Haala kanatti isiniif banama. Haala kanatti yogguun isiniif banama jechuudha. Hedduu fakkeenya akka manaa qabdu tana jechuudha. Iddoo kanarratti ni cufaaftu. Sana booda iddoo kanarratti egaa cufaatanii jala kanatti bu'uudhaan ne keessa iddoo kanatti kiliikii ni gootu. Sana booda xiqqoo obsaan dheedu kun akkuma isin agartan jechuudha. Iddoo kanarratti iimeela yookiin ammoo lakkoofsaa fi iskaayipii jechuun iskaayipii iimeelaa fi lakkoofsa bilbilaatiin seenuu dandeettu jechuudha asirratti jechuudha. Kana fakkeenyaaf iimeela iskaayipii kana jechuudha. Iskaayipii kana kan isin fayyadamuu dandeettan Microsoft jechuudha. Akkaawuntii Microsoft keessanis fayyadamuu ni dandeettu jechuudha. Kanaaf asitti akkaawuntii Microsoftis fayyadamuu dandeettu. Iimeela keessanis fayyadamuu dandeettu jechuudha. Sana booda jechuudha yoo kana hundaanuu banuu hin barbaanne yookiin ammoo iimeelaa fi Microsoftiidhaan seenuu hin barbaanne maal gootu as gabbuudhaan jechuudha offline account jettu kanarratti ni cufaaftu. Sana booda jechuudha haala kanatti isiniif banama jechuudha. Sign in to enjoy the full range of Microsoft apps in the service kadhuu fi jala kanatti gaafilee garaagaraa isinii wanniidha. Sana booda gooti iddoo kanatti kiliikii hin gootanii limited experience iddoo kanatti kiliikii ni gootu jechuudha. Sana booda asirratti maqaa keessan ni barreessitu jechuudha. Maqaa keessan asirratti ni barreessitu. Fakkeenyaaf maqaa yoo barbaadan as jechuudha. Keep lookii kanarratti kiliikii godhuudhaan as keyboard irratti ni agartan jedha yaada. As keyboard irratti isin agarsa. As iddoo kana ni agartu jedha yaada jechuudha. Haala kanatti iddoo kanatti kiliikii godhuudhaan maqaa keessan qubee gurguddaadhaan barreessuu dandeettu jechuudha. Akka isin mul'atu. Caps lock asirratti kiliikii gootanii maqaa keessan gurguddiftanii barreessuu dandeettu jechuudha. Anuma barreessu. Tole haala kanatti erga barreessanii booda maal gootu? Tole abdii jedhee barreessaa jira jechuudha. Akkuma isin agartan abdii jedhee barreessaa jira. Sana booda next gootu jechuudha. Tole sana booda asirratti paaspoortii isin gaafata. Paaspoortii keessan yoo barbaadan qubee xixiqqaan barreessitu yoo barbaadan qubee gurguddaanis barreessuu dandeettu jechuudha. Anamma qubee gurguddaan barreessa. Yeroo banatanis jechuudha paaspoortii kana wanti yaadachuu beekuu qabdan paaspoortiin kun sukuriitii yeroo bilbila keessan akka fakkeenya bilbila keessanii cufattanii bantan faatarni yookiin ammoo paaspoortiidhaan seentan isa san jechuudha. Kunis laaptooppii keessa yeroo cuftanii bantanitti laaptooppii keessan kana paaspoortii kana itti guuttuu jechuudha. Yoo qubee xixiqqaadhaan barreessitan qubee xixiqqaadhaan itti guuttanii seentu. Yoo qubee gurguddaan barreessitan qubee gurguddaadhaan itti seentanii itti guuttanii barreessitu jechuudha. Tole anamma haa barreessu. Tole haala kanatti erga barreessee booda maal godhaa? Kun akkuma isin agartan jechuudha haala kanatti nama barreessee jira. Akkuma isin agartan haala kanatti maqaa fakkeenyaaf paaspoortii illee maqaa kee godhachuu barbaada haala kanatti barreessee jira. Isin ammoo akka barbaadan maqaa barbaadan godhachuu dandeettu jechuudha. Sana booda iddoo next jettu kanarratti kiliikii gootu yoo barbaadan jechuudha keyboardii keessan irraa jechuudha enter iddoo kanatti as iddoo enter jettu kanarratti kiliikii godhuu dandeettu jechuudha. Fakkeenyaaf enter godhee isin agarsiisa. Haala kanatti irratti kiliikii godhuudhaan enter irratti kiliikii godhuudhaan paaspoortii keessan lammaffaas isa dura irra guutan san koonfarmi gootu jechuudha. Tole haala kanatti itti guute ammas paaspoortiin kun sirriidha moo sirrii ta'uu dhabu haala kanatti ansiin gootanii ilaaluu dandeettu jechuudha. Fakkeenyaaf abdii isuma sirriidha itti guute jechuudha. Tole sana booda maal gootu next irratti kiliikii gootu.
as kunoo gaafilee garagaraa jechuudha. Gaafilee garagaraa iddoon inni irratti isin gaafatu iddoo kana jechuudha. Iddoo kana irratti gaafilee inni isin gaafatu ni guutu jechuudha. Fakkeenyaaf as xiyya kana irratti kilik godhuudhaan asirraa gaafii barbaaddan fudhattanii gaafilee kanaaf deebii kennitanii seenuu dandeettu jechuudha. Fakkeenyaaf what was your first pet's name kanneen garagaraa fakkeenyaaf waan barbaaddan jettanii guutuu dandeettu jechuudha. Fakkeenyaaf nama kan sadaffaa kanarratti guutaa fakkeenyaaf Nageelle. Tole haala fakkeenyaaf asirratti jechuudha. Ifama iddoo kanarratti kilik godhuudhaan waan barbaaddan jettanii deebitu jechuudha. Haala kanatti ammas gaafii tokko guuttanii jirtu gaafii lammaffaas ni guutu jechuudha. Yoo barbaadde waan wal fakkaataa guutuu dandeettu jechuudha. Anamma garuma gara guutaa fakkeenyaaf odaa jedheen sana booda maal gootu asirra dhufte jechuudha. Next irratti kilik gootu ammas deebitanii maal gootu gaafii sadaffaa ni guutu jechuudha. Yoo barbaaddan gaafilee kanneen dubbisuudhaan jechuudha. Gaafilee akka gaafii deebisuu dandeettu yoo barbaaddan akkuma barbaaddan deebisuu dandeettu jechuudha. Gaafilee kana tokko irratti kilik gootanii waan barbaaddan barreessuu dandeettu jechuudha. Hayyee sana booda asirratti kilik gootu sana booda deebii deebitu jechuudha. Fakkeenyaaf odaa hayyee intarri irra kilik gootu yookiin ammoo nakisii jechuudha. Tole sana booda jechuudha haala kanatti isiniif fida jechuudha. Akkuma isin agartan haala kanatti fuula kana qabatee gama fuula kanaa isin dabarsa jechuudha. Gama fuula kanaa eegguun isin dabarsu maal gootu as iddoo kana accept iddoo kanatti kilik godhuudhaan barreeffama san guutuu hayyama kennitu yookiin ammoo fudhattu jechuudha. Tole ammas obsan haa eegnu. Egaa hordoftoota jechuudha haala kanatti isiniif bana jechuudha. Asittis deebitanii maal godhuu dandeettu yoo barbaadan not now iddoo irratti kilik ni gootu yoo barbaadan accept irratti kilik ni gootu jechuudha. Anama not now godha. Kunoo haala kanatti jechuudha. Haala kanatti xumurtan jechuudha. Haala kanatti isiniif xumuramaa jechuudha. Akkuma agartan wanni hunduu xumuramee jira isinii jedha jechuudha. Egaa hamma inni banamu obsaan eegnime. Egaa hordoftoota jechuudha haala kanatti kun banamutti jira. Haala kanatti kompiitara keessa yookiin ammoo laaptooppii keessan yogguu riisiit gootanitti haala kanatti deebitanii gaafilee garaagaraa kana guuttanii banachuu dandeessu hin jedha. Tole egaa hordoftoota jechuudha barnoonni keenya kan har'aaf qabannee dhufne kana fakkaata. Hamma barnoota biraatiin deebinee wal geenyutti nagaatti isin jenna.